Gichee dargiitiif gichee Haile Sillaasee wataaddaran ture. Shaabiyaa kana ani fi baansi maal karaanoo tokko lafumarraa finne shaabiyaa. Gichee dargii wataaddaran ture Darba. Jarri keenya loonoo beenjaadha kiiluu daawwachiisinaan jettan. Isaan kun bulchaa bulchiinsa aanaa loonoo beenjaadha. Obbo Dastaa jedhamu. Nama gaarii yeroo dhiyeenyatti aanaa kanatti muudaman. Waan bareedaa irraa eennaa waan bareedaas hojjetaa jiru jechuun moo komiidha keenyedha. Nama jabaadha ittiin wal baraa. Waan aanaan loonoo beenjaa qabdu baadiyyaaf magaalaasi. Misoomas bulchaa wajjiniin daawwannee isin agarsiisu. Uummata loonoo beenjaa bulchaa. Jira. Sabbaa sadaka jettee. Baatiriin kee boba'aa jirti immoo koodee. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ala baatamaa. Abbaalmaan 18 burtukeen suudii jirti. Abbaatamaaf loonoo beenjaa dhaqaa nu gaafadhaa jettaan. Kunoo loonoo beenjaa dhaqee qilleensisii teessumnisii wallaahi an loonoo beenjaan akka kana bareedinse. Inuma nagaddamte uleedhaan rukutameeyyuu as keessaa ba'uun koo shahiidha. As waan aanaan loonoo beenjaa qabdu qabeenya uumamaas ta'ee misooma siin irra jirtu. Akkasumas immoo magaalaas galgala maal fakkaatti. Akka carraa ta'ee immoo aanaa hundarra naanna'eera aanaa tokko keessan bulleen takka.
Nono benja keessa bulaa jira dhabbaan tamaa. Halkana magaalaan kun maal fakkaattiisi? Isin agarsiisa. Guyyaaf halkan isin agarsiisa. Abbaan tamaa meegeessuu qatee nono benja keessa fiigaa jira. Akka kaan. Yaada? Abbaa tamaa fakkaatti malee. Isa gisee dargiiti kaa inni akka kanaa moofachuudha baare. Kan isa gisee dargii beeka gaafa sana hawwataa dara ture. Naannoo nono benjaatti dhaabbata meeshaa information kan jedhamu wajjiniin qindaa'ee bulchiinsi aanaa nono benjaa waajirri qonnaa inisheetiivii qonnaan bulaa keenya biraan ga'aa jira. Qonnaan bulaan keenya gosa oomisha adda addaa akka oomishu karaa fooyya'aa ta'een akka of jijjiiru hojii guddaa dhaabbanni kunis nu hojjetee jira. Qindoomina guddaadhaan kunoo jijjiirama guddaa finneeti kan jirru. Ummana moo? Sheerii jaadee baatama. Sanyiin isaa baay'ee bareedaadha. Dafee qaqqaba akka isa duraanii miti. Akkaataatti inni kunuunfamaa jirus argaa jirtu. Kun qonnaan bulaa keenya in jijjiira kana dura misooma midhaanii malee hin beeku midhaan qofa oomisha. Amma gara kanatti dhufee jira abbaatama addunyaan baay'ee ariifattee guddataa jirti. Uummanni aanaa nono benjaa kunis jijjiiramuudhaaf tattaaffiirra jira. Dhaabbatichis akkatti uummata nu wajjiniin ta'ee mootummaa wajjiniin ta'ee uummata jijjiiruuf hojii guddaa hojjetaa jira jechuudha. Isaan kun dhiyeenya muudama naannaa kanarratti duraan naannaa biraa irratti turanii eega dhufanii immoo akka oduu dhageenyetti laaf jalee waa qoranneerra. Nama uummanni jaallatu nama uummata isaatii jaallatu abbaan tamaamis hin jaallatamee ilaalee burtu keessaa yuu kennu. Inni akka kanaa firiin isaa amma mataa badiruu kootii ta'a. Waan bareedaa ta'a jedhan abukaadoon waan Benjaa oomisha midhaanii malee waan akka bunaa kanaan hin beekamne. Egaa jara nagaa akka kanatti immoo misoomni isaa tarkaanfachuun namatti tola. Rabbi si haa gargaaru. Sakkee inni kun barana dhaabama moo bara dhufu dhaabama? Bara kana dhaabama. Hedi geessetti si gargaara. Kenn. Egaa gaafunu akkuma isin argitti Rabbi goda sanaayyuu da'eeka. Sakkeedhaan naa dha'u keessaa qonsi godhe oola. Badhaa kaayidha. Mukaa'e. As keessaa tokko laalladhu malee hin deemu. Igana wayyoo Seeraan naa yellaasisu malee. Naasiru malee akkana lafa laalte ija jalaan immoo hin sobbina kajeessa. Ija qulqulluun bootee na laalte. Hangaatii ganamaa boorsaa laala fuutu. Qarankaa fuutuu immoo. Abbaan tamaa mootii jaallatu hojii nu barsiisan kunu. Sin jala agarree kunu. Abbaa tamaa mamatti guuta kan isaanii kana malee. Kan abbaa tamaa itti guutu. Kanumatti naa. Jarri keenya nono benjaalanne hojii irra jiruuyyi itti gorree bulchaa wajjiniin ijoolleetti durbaa kana gargaarree jarris immoo natteeru muka jeelan natti fakkaata. Isin kun ija jalaan na laalaa jiru. Kana deebiin ilaallatti na gaxxamteetu si. Waan nono benjaa qabdu keessaa waan muraasa agartanii. Kana dura aanaan kun horii horsiisaa midhaan oomisha boqqolloo mishingaa qofaa ture. Amma garuu gara baay'eetti babal'iseera jechuudha. Aanaa kana keessatti maangoon jira, avokaadoon jira, muuziin jira, mishingaan bal'inaan jira, nuugii kan jedhamu midhaan zayitaa bal'inaan jira, baaqelaan bal'inaan oomishama, midhaanii dheedhii kan jedhamu, barbareen bal'inaan oomishama, ammas midhaanotuma keessaa xaafiin bal'inaan oomishama. Gosa adda addaatu oomishama jechuudha aanaa kana keessatti. Yoo xinnaa ta'e gosa midhaanii 6-7 walitti oomishama. Gosti oomishaa qonnaan bulaan keenya oomishu kan kaleessaarra fooyyee qaba. Boqqolloo fudhannee ilaalle kan kaleessaarra baay'ee fooyyee qaba. Oomishtummaan isaa dabaleera. Mishingaa qaba. Akkuma isiniin jedhe nuugiin amma jira. Baaqelaan jira. Xaafiin jira. Gosti midhaanii kanneen kan biroos jiru jechuudha. Horiinis mala ammayyaa ta'een furdisuun kottee sana yarsanii mala ammayyaa ta'een diqaalomsuun aannan baay'atee jira. Magaaluma kana keessa urgoo sun obaasna. Iddoo barbaadanii foon nyaattu akka barbaadatti diimina murtu. Ijoolleen jahannoo baay'inaan keessummaa simatu, keessummaa jaallatu. Waan sin barbaadan sin keessummeessuu wajjinis wal qabatee, sin bulfachuu wajjinis wal qabatee namni baay'ee gammadaa jira jechuudha. Adda qeen jahannoo jirra. Qee jahannoo kana anis hadhanna ga'e. Seenachi immoo cimaadha. Hortee ganamaati. Yeroo baay'ee aanaan biraa
kan damma oomishus kan buna oomishus jira. Aanaa noonnoo beenjaa kanatti immoo oomisha midhaaniitiin beekamaadha. Boqqolloon asii fi ama jedhan akka dhageenyetti boqqolloodhuma argaa dhumne xaafiin isaa dhedheeraadha. Bisingaan isaa dhedheeraadha. Gosa midhaanii hunda kenna. Isa kana namumayyuu facaafnaan lafti isaa namumayyuu biqilchuun oolu. Wallaahi suma qiiqaa aanaa noonnoo beenjaa kana qilleensi isaa aanaa hundarra natti tola. Isuma qiiqaan soban sobu. Hin beektu baanta baamin sobu. Hunda caalaa aanaa kana haala teessuma lafa isaatii fi qilleensa isaatu natti tole. Qilleensa qofa miti. Edammoo ani noonnoo beenjaa bulee jennaan ibbaan saambii dhaqanii qe'ee balleessaniiru jedhanii saammoo walitti deebina. Rakkoon qabu abbaa saambii yookaan nan balleessa yookaan saantu na balleessa. Aanaa noonnoo beenjaa magaalaa algaa bullee kaanee magaalaa gudditti aanatti. Achi kaanee immoo ganama subii kaanee magaalaa beenjaa daawwachuu dhaqaa jirra. Magaalaa kanaati obbo Jawaar Kadir jedhamu. Aanaa noonnoo beenjaa jarri keenya. Biyya dhaloota obbo Alamaayyoo Atoomsaati. Magaalaa seena qabeetti daldalaanis guyyaa jimaataa jedhan sangoota isa gurguddaa isaatu amma abbaa saambii ga'utu dhufe asitti gurguramu jira. Bara darbe bishaanis hojjetameera. Addabaabaayii kunis koriidarii waltajjii ibsaa keessatti oomishni booyyees jira keessatti. Booyyee suma midhaan fixumu. Isin dedaan nutti oomishee gan nutti dhiisaa deema. Daangaa Jimmaatii fi daangaa Shawaa jira. Eddee makiinaan sun jirtu Shawaadha. Eddee makiinaan isin kun jirtu jiru. Otuu nageenyi hin jirre abbaan tamaan biyya kanan dhufu jamaa. Isuma qiiqan abbii. Zile zabedi.